har amana namni kamu osoo bitadhe osoo kiyya ta'ee jedhu isinitti mul'isa mana saddatti jedhe mana quality kilaasii alarraa akkana fakkaate jechuudha kilaasiin alarraa maashaalladha alarraa kilaasii lama qaba inni kun kilaasii jalqabaatti taasise saalooniidha saalooniin soofaa haalaan guddaa ta'ee fi akkasuma daanteebilii tiivi istaandii waa hunda qabate baay'ee bal'aa waan ta'eef akkana fakkaata taasise mana hirribaati manni hirribaa qumsaaxinii algaa waa hunda qabate akkana fakkaata shaawurii shintibeetii garaa keessaa qaba shaawurii shintibeetiin isaa garaa keessaa illee akkuma isin argitan kana jira jechuudha taasise ammallee kitchen kaabineetiin girgiddaa akka dalagame qaba jechuudha maashaallah dhaattaan ammallee kilaasii lammaffaa alarraa seenaa kilaasii lamatu jira ala talamaffaati jechuudha akkana arallee gaafii keessaan kabajuudhaan gaafii namoota hedduu kabiraanuu fidi akkasuma kaaree duwwaallee kajettaan paartii ittaan irratti na eegaasin jecha har'a safara akkana kana qabadhee isin dhufeera safarri kun akkam akka namatti toluu fi akkam akka bareedu laala akkatamaa walqixxee safara hedduu bareedu safara hedduu namatti tolu safara maashaallah ta'e jechuudha safara kanatti manni ani isin fide immoo mana kana jechuudha akkuma isin argitan kana hadaama qorqorroodha maashaallah kottaamee balbala isaa afoo halaallu balballi isaa afoo kun biqiltuun kun guutuun ka isaati akkam akka bareedu fi akkam akka namatti tolu ilaalame biqiltuun kun ka isaati isiniin jedha shiboo itti xirameera biqiltuun ka isaati akkasuma manni illee hadaamaadha maashaallah hedduu namatti tola balballi gibbii isaa illee kinoo kana jechuudha akkuma isin argitan kana assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu ashama harka fuunee jaallatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota zulaa emishoo zira jirtu bakka jirtanii nagaaf kabajaan kenna isin biraa jiraatu jecha akkuma isin argitan har'a illee mana haalaan bareedaa ta'ee fi mana hedduu namatti toluu fi mana saddatti jedhe jechuudha qabadhee isin dhufee jira akkuma isin argitan kana manni kun mana hadaamaa qorqorroon ijaaramedha mana haalaan namatti toludha naannoo isaa hojjetan naannoo haalaan namatti toluu fi naannoo bareedaadha koottaamee wajjumaan haaseenu isin jenna kinoo gibbiin isaa fillafitiin isaa illee akkana jira jechuudha akkuma isin argitan kana maashaalladha wantummaan isa raafee tokko illee hin jiru wanni sarraa hafe illee hin jiru wajjumaan laalla isin illee hanga xumuraatti akkuma baratame viidiyoo kana laayik gochuun na wajjin koottaa isin jenna hordoftoota keenya bismillah izanne gibbi keessa osseenu kinoo gibbi keessa akkana jira jalqaba irratti akka osseeneen boota uffatatti miiccan jechuudha kan simmintoodhaan dalagamee jiru bootaan uffatatti miiccamu bishaan qabadhee ala bahaan hin jiru asuma asitti ufumaa dabarsa jechuudha bootaan kun boota uffatatti miiccani akkasuma roottoo qaba jechuudha roottoo gubbarraa fi lafarraa illee qaba maashaallah hedduu namatti tola jechuudha hordoftoota kiyya roottoon lafa bichaa osoo hin taane gubbarraa illee ni jira jechuudha manni akkuma isin argitan kan akkana fakkaata jalqaba irratti kilaasii jalqaba haasonni koottaa wajjumaani kilaasiin jalqaba akkuma isin argitan kana kinooti qoxaariin leen kinoo balbala irra jira kilaasiin tun baay'ee bal'oodha hedduu bareedduu fi mana hedduu siddatti jedhe manoota hedduu jaaladheedha lafti illee akkuma isin argitan kana kinoo tiraazoodha jechuudha kornisii girgiddaa qalamii haarawaa ka jechuudha akkasuma kornisilleen akkasuma isin argitan kana kinooti jimsamiidha jechuudha maashaalladha haalaan namatti tola haalaan bareeda kilaasii kana haala kana jechuudha akkana fakkaate jechuudha isa kana erga xumurre gara mana biraatti isin dabarsa na wajjin turaa sininjaa hordoftoota kiyya as keessa erga baanee qaxxitaa eessa seenaa saaloonii seenna jechuudha saaloonii yoo seennu balballi isaa kinooti balbala guddaa kana saaloonii seenaa wajjumaan kootaati walumaan haaseennu isinin jedha hordoftoota kiyya viidiyoo kee kana akkuma baratame subscribe gochuudhaan hanga xumuraatti na wajjin turaa woroon maatinaaf hin taane maatinaaf ta'a saaloonni kun saaloonii baay'ee bal'aadha televiziyoonii qabate soofaa hangana guddatu qabate akkuma isin argitan kana guddina isaa isinitti mul'isaa jira laala soofaa hangana guddatu qabate akkasuma daanteebilii qabate wanta akka rakabooti maali waan tokko qabate akkana fakkaata sinin jedha jimsamiin isaa illee kinooti korniisiin isaa jechuudha jimsamiin isaa kinooti akkana fakkaata maashaallah akkatti namatti tolu laalame jal irra deemee sinitti mul'isaa jimsamiin isaa dizaayinii isaa meelaala haalaan namatti tola haalaan bareeda haalaan jaaladheera isin illee namoonni jaalatan yoo jiraatan koottaa keessa na dubbisaa sinin jedha boota rakabooti maal kana qabate walumaa galatti saalooniin bal'aa jechuu isiniyyuu akkanattu isiniif gala osoo an isinitti himneeyyuu saaloona bal'aadha maashaallah hedduu namatti tola erga saaloona finnee gara mana hirribaa haa deemnu koottaa wajjumaan isinin jedha manni hirribaa illee hedduu bal'aa akka ta'ee fi maashaallah akka ta'e jechuudha qalamiin isaa guutuun qalamiin haarawaa jechuudha maashaallah hedduu namatti tola mana qulqullinaan qabame qulqullinaan itti fayyadamamne jechuudha kana isinin jedhu qalamiin faqameen hin jiru xuraayeen hin jiru maashaallah haalaan namatti tola jechuudha hedduu jaaladheera namoonni mana kana jaalatan namoonni manni kun isinitti tole keessaan na dubbisaa isinin jedha mana hirribaa keessaan boota shintibeetii fi shaaworii haaseenu isinin jedha kinoo shintibeetii fi shaaworii qumsaaxiniin walumarra dalagame qumsaaxiniin kun kan girgiddaati akkuma isin argitan kana qumsaaxiniin balballi tokkochi kan shaaworii keessa seensisu jechuudha kinooti shaaworii fi shintibeetiin kinoo asuma bira jira jechuudha bootaan kuni
hordoftoota kiyyaa kinooti boota harkatti dhiqatan kinooti jechuudha. Bootaan kun boota erga fayyadamamanii kan booda harkatti dhiqatan kinooti akkuma isin argitan kana akkasuma shaaworiileen kinooti jechuudha. Akkuma isin argitan kana jira shaaworiin kun kan kilaasii keessaati kan allaarraallee walumaan laallaa isin jedha kinooti shinti beetiilleen kinoo as bira jira bishaanillee waa hundi isaa jechuudha saddatti ka jedhe maashaallaadha. Isinirraa ka eeggamu meeshaa keessan qofa qabattanii to'asseenu qofa jechuudha. maashaallah wanti hundisa ka xumurame jira qumsaaxiniin kinooti qumsaaxinii fi balballi isaa walirra dalagame saalooniin kun baay'ee bal'aadha isiniin jedhee jira hedduu bareedaadha akkuma isin argitan kana isa xumurree erga geessine kitchen cabinet isin keessaa koota kitchen cabinet yoo seenu kitchen cabinetiin kuni kama wajjin gurguramuudha akkuma isin argitan kana girgiddarra dalagame jira maashaallah bal'oodha kitchen cabinet girgiddarra dalagame jiruudha jechuudha akkuma isin argitan kana kitchen cabinet illee bal'oodha hedduu namatti tolti akkaataan eelee irratti fayyadamee kinooti namoonni barbaadani namoonni jaalatani koota keessana dubbisaa sinin jedha manni kun osoo sin jalaan gurguramin daddafaati bitadhaa sinin jedha hordoftoota kiyyaa keessana dubbisa akkuma isin argitan kana namoonni tokko gatiin sin jalaa yoo ol bahee fi kan kana gadillee hin jira gatii mana kanaallee isinitti hima hanga xumuraatti na wajjin turaa sinin jedha warroonni gatii maaf hin himneettan gatii hin hima achi geessa geessine booda kilaasii kophaati jechuudha kunillee kilaasin alarra kophaa lamatu jira isinin jeera inni kunillee kilaasii kophaati kinoota akkuma argitan kana kilaasii bal'oo fi kilaasii kophaati jechuudha kunniin tunillee kinoo akkuma argitan kana kilaasin alarra kilaasiin kophaa lamatu jira kichinii malee jechuudha kilaasii alarra lama qaba akkasuma gaadaa fi saalooniidha kichinillee kophamatti qaba jechuudha inni kun bakka harka irra dhiqatan kan alaati jechuudha kan duratti sun kan shintibeetii keessaati mirri inni kun kan alaati jechuudha walumaa galatti as biratti jechuudha kilaasii lamaa fi kitchen kabinetiidha akkasuma saaloonii fi gaadaa jechuudha baay'ee bal'aadha ergeessa kanatti isin mul'isee ka'ee booda gara filafiti isaa isin mul'isutti deema manni kun akkaataan ijaarsa isaallee kinoo kana fakkaata akkasuma mooyuu haarawaa ta'uu isaallee kinooti waa hedduu ni argitanii hubattanii maashaallah mana qulqullinaan qabame amma gara shintibeetii fi shaaworii alarraa isin geessa jechuudha shintibeetii fi shaaworii alarraa isin seenna jechuudha kinooti achi keessa achi fagaatti kinooti koottaa wajjumaan halaallu isin jedha keessa isaa achi seenne wajjumaan laallaa kinoo akkana fakkaatti kaameramaan nas na deemu dide ofii kiyyaa isin mul'isuuf achi deebi'e akkasuma shaaworii fi shintibeetii walumarratti jechuudha kan alarraa kinooti shaaworii fi shintibeetii walirratti jechuudha manni keenya akka har'a akkana fakkaata isin hoo mee akkam jaalatanii jirtu keessan dubbisan namoonni jaalatanii gatiin mana kanaa meeqa jechuun keessan oolu akkasuma biqiltuu gibbii keessaati jechuudha kan alarraa isin mul'iseera manni kun miliyoona 5 jedhanii diri qabu kan irraa hin beeku safarri isaa kinoo akkana fakkaata safara haalaan namatti toluu fi wallahi safara akkamin nama bareedo jechuudha safara kan akkam akka jaaladhe bismillah isinitti himuu hin danda'u safarri kun safara isaati safara akkamin namatti toluu fi safara hedduu jaaladheera jechuudha namoonni barbaadan keessa na dubbisa kan gatii kana gadii fi kaaree duwwaalli qabadhe isinii dhufa paartittaanuu irratti nagaatti